keessatti Kadir Harargeeti miti dhalootaaf keenya ta'us obboleessa kiyya dhalootaan ammoo akkatti amannuuf akka guddisa keenyatti nuti goota gandatti hin galfannu inni Oromooti. Oromootu irraayis dubbata nis gorfata nis lolataan nis qaceelfata nis qunxuuxataa jechuu ilma isaaniiti waan ta'eef gaafa fayyaa qabu gaafa xiqqeenya gaafa umrii isaa Oromoo saba kanaaf dhaabbatee gaafa dhukkubsatu yookaan waa ta'u yookaan guyyaa tokko badii tokko dalagu ganda galchuun dhorkaadha. Yoo galchan durumaan gaafa bare fayyaa qabu san gaafa isaanii gaafa qabsaa'aa san nuuqannoo qaban malee irraan furannu jechuusan nuti Oromooti gurbaan yoo dhukkubsachuun isaa keessatti bisiccitiin adda addaatti dhaga'amee siyaasa akkatti ibsatu kana keessatti tartiibaa bahiinsi tokko jira. Dhaqanii gurbaa kana qabanii gatteessanii haaseessanii buna wajjin dhuganii maal taate maal rakkatte mee gaafiin taate qabdu yookaanis aarri ati qabdu maali waan kana akka Oromootti ati ilma Oromooti qabsaa Oromootiin uffita jaanini manguddoo yookaan hiriyoonni ganda san jiran akka Oromootti osoo akka ilmaa buluu akka Harargee akka Maarree keessanii Maarree osoo hin ta'in itti dhiyaatanii buna waliin dhuganii deemanii haaseessanii rakkoo isaa furmaata godhuudhaaf Harara qaceelchuudha maalee ture Oromoon. Oromoon tun na ajaa'ibsiifti beektaa nama kaduu akkaan jaalatti. Kajiru kawaa godhu kawaa godhe kajiru kanan feetu. Acaaluu ni dhabnee gaafa dhabnee akkaan jaalannan mallee maqaa isaatii waa gurree waa goonan mallee. Ammoo kajiru kasilaa akkasii kajiru kalafanuu jiru kana hin teeffannu hin eeggannu. Rakkoo isaati qashoo takka yoo agaranii hafarsinaa fuunee balleessuuf waan inni hojjete waan Oromoo saba kanaaf godhe kana hunda balleessuuf yaane jechuudha. Nama siyaasaatii fi amma Kadir nama siyaasaatii miti. Kennaa Oromooti guddisa qabsooti qabsaawaadhaa nama lubbuu isaa dabarsee kan. Namni siyaasa kaif duuba taa'u ka siyaasa gaggeessu arrabsamaa waa godhamaa wantoota adda addaatu irra gaggeeffamaa yes akka Jooramaa fakkeenyaaf nama siyaasaati. Guyyaa fedhe sittiif jijjiiraa guyyaa fedhes yeloo ta'a guyyaa fedhe giriin ta'a guyyaa fedhe akka fedhee sitti as baba nama siyaasaatiif jijjiiraa deema. Gaafa sana immoo guyyaa inni yeloo sitti yoo kalarri yeloon yookaan karaa inni deemu kun siin taane lakkii kun naan taane jettaan giriin gaafa keessa dhufee kun akka qonnaa ta'e jettee jala deemtaa jechuudha. Ammoo kun kenna jechuun ibsii kan lubbuu waanuma takka siinan bifanne. Ilmoo isaatiif warra isaatiif faamilii isaa qabeenya isaa facaasee ilaa lubbuu isaatti ilaa hanga lafeen caccabutti ilaa hanga bakka maraatutti mummutakatti isiiniif gee jechuudha. So kanaaf kana waliin kana hakki gootu wallannatti harkarra kaattee namoonni afooshaan ganda san jiran itti dhiyaatan namni xiyyaara qoree dhaquu danda'u harka qabatee deemee buna wajjin dhugee bakkoota adda addaa bakka bashannanaa gaggeessee haaseessee tattabachiisee rakkoon ta'e maalimee jeeni. Rakkoo tanaa rakkoo isaa haaseessinee kanatti kun waraabanii rakkoo isaa haaseessin rakkoo akkanaa jira rakkoon akkanaa yoo akka dhuunfatti isaaf jidduu jiraattis yoo akka waan tokkomatu jiraattis waan kumii sanarraa fuudhanii waan kan nuuf fixaa jenneen akkasitti ilma fi sobatanii gaddeeffitanii tasgabbeessan jechuudha. Balleessuuf hammeessuuf hanga Oromummaarraa baasuuf abbaa isaatti gaddeebi'anii abbaa isaa barbaaduuf ilma isaa ganda biroo galchanii abaluurraa dhale jechuuf balaa. Waan hin taane ganda hunda keessa deemanii fidanii booda hogguu inni xiqqoo tuqee yookaan qariiba maal jedhee hoolotiin adiidam gammadaa jedhee saniifuu nuyi ja'anii gaafa kaan annatti hin tolle. Kana keessa immoo namoonni ajandaa ofii gaggeeffatanii jira. Namoonni ajandaa ofii gaggeeffatan ka jidduutti dantaa siyaasaa isaa gaggeeffatu akka namni waa'ee lafaa waa'ee adda addaa kanarraan dubbanneef kana uumuu fadhus ni jira tokko kana. Lamada immoo jookuma godhachuuf sooshaal miidiyaa moo itti fayyadama badiidhaaf yookaanis taayimii isaa itti ajjeesuudhaaf yookaan waa ittiin arrabsuudhaaf wahuma kanaatiif itti fayyadamus ni jira.
Harargee Oromoodhaaf kennite jennee amanna. Gaafammoo inni karaa sirrii itti quba qabnurraa gaafa dabu sirrii gaafan dalayne ilaalchisaa gaafa ummata kanaaf hin taane hirmaata keessatti qoodmee siyaasaa keessatti yoo rabbiin harkasaa fide bakka tamna haaya gaafa jettee agartu ilma keenya lolattaanni kuntuutatta naman gaafattu jechuudha. Lolatteeni kuntuutatteeni qaceelfatta. Kanaaf himannaa akkatti qabanii fi akkatti wanni inni socho'aa tureef akkatti inni ummata Harargee kanatti ibsee fi Harargee Arsii fi Shawaa fi Wallaggaaf aangoo hiraa Harargee mirguma isaa eegaa tajettuuf wantoota hedduu takka jechuudha. Turraa qabee hanga tokko takka lafa kaayaa Oromoon Harargee kun inni obsa qaba babarreessaa fi turanii soo eega oofanii siyaasa kana hubatan garagaluun sirrii ammoo dirqama garagaruun qabdu ati deeggaruu qabda jechuun sanis qaanii siyaasni yoo siitee deeggarta amma nuti jechuun nuti amma jidduu teenya jidduu Oromoo jirti siyaasni jidduu Oromoo jira kamiidhu Oromoo kamiidhamus Oromoo ka mootummaa qabus Oromoodha ka ajjeessu Oromoodha ka duu Oromoodha ka qabsaa'u jirus gaaraa Oromoodha nuu wal fixu jira yeroon maal jechuudha amma qoodmee waan bilchaate san irratti hirmaata irra wal diduu keenya jechuudha hirmaata waan akkatti fayyadama keenya irratti wal diduu keenya jechuudha bakka sanitti ammoo namuu maankaa fudhadheetiin distii keessaa saanaatti irratti asaan maaradhaa ati immoo booda ogguun an fixadhe keessaa hoqqadhu distii keessaa waan joosiin hayyamu soo saniif namni gamana wal lallaalaa jidduu teenyatti waan akkanatti jira jechuudha walumaa galatti qaaniidha Oromoon arraan tana Khadiir arrabsuun xiqqeessuun ummata kanarraa qaaniidha akka irraa barbaachisu namoonni toora san jiran harka qabatee itti dhiyaatee bakka bunaa geessee bakka bashannanaa geessee nama dhukkubuu itti waan xiqqashoo takkaatu aarsee waan adda addaa keessa naqaa laaltee kana jechuu harkarra kaattee rakkoon tee maal rakkoo adda addaa ta'a walitti himachaa turan akka dhageenyes quba qabna. Joorii fi wannin gaafa Ameerikaa jiranuu xiqqoo qeerroo walii jechuun abbaa qeerroo fi hin jeene qeerroon ta'obooti qeerroon taabaoti qeerroon ta'adda bilisummaa Oromooti lakki ana abbaa Oromooti tajaajilu tokko qirqir walii jajjaan takka ni jira jechuun innis gamas dhaabbatee gama abbaa dhaabbatee kunis gamana dhaabbatee abbaa fi hin jeene tajaajilu tokko lallaaluun tokko ni jira garuu immoo san yeroo sanis illeen waan tasgabbaa'ee waan dhume nuti hundi tokko qaamni tokko taanee cuftiin waliin galee waan Oromooti qabsaa'aadha hundinuu maqaa abbaa adda addaati illee qabaatu soo wantoota tokko laallee ti irraan dubbatin saniifu anamma akka keessanitti irraa dubbadha malee akka kiyyaatti qophatti Khadiir keenya kiyya jedhee irraa dubbachuutti hin jiru ilma keessan gorfachuu lolachuuniin harkarra keessanii abbaan ilmaa gaafa dhukkubu gaafa si dhukkubu waan ati balleessite irratti sin tuman. Suutatti si lololanii waan akkasiin godhin akkasiin tasgabbeessan garuu immoo gaafa ati fayyaa qabdu namni akka adda jechuun ilaalchummaan abbaan keessa ilaaluun adda soo saniifuu ilma keessanii qaanessuu xiqqeessuu waan akkanaatti itti fittiin jarjarinaa gandatti sin galchinaa ilma Oromooti gaafa fayyaa qabu keessan ta'e har'a fuutanii Harargeetti sin galchinaa ammoo akka ilma namaatti saba guddaa saba bareedaa Oromoo damee bareentumaa ilma afran qallooti keessan immoo kennaa Oromoon afran qalloo Oromoodhaaf kanatti deebitee fudhattee ilma keenya ittiin gabbaatanii iyyitu garuu immoo gandi guutti bee bakka takka iyyensitee balaan buutee dirqama kana deeggaruu qabda jaaniin namni ijoolleeleen tasgabbii hin qabnee fi obsa hedduu hin qabne gabbaatee dubbachaa turte anilleen arra takkaadha jechuun waa'ee Khadiirraa dubbachuun fi eeda irraa haasofne nuudhaaf ijoolleen sikkoo hundoo walitti dhufnee irraa dubbachaa turre jechuudha akka madda walaa buufaan. Soo wantoota akkasiiti galatooma ulfaadhaan jaa ilma keessanii gorfachuu lolachuun wantoota takka tokkotti himachuun mirga keessanii isiniin jaa ulfaadhaa. Hayyee. Burqa mee waa si gaafadha tullu adii akkasii miti kaa dabareedhaan mana kontiroolii goote adii hin gaafatta yoom dubbadheeti yoom dubbate burqaa dura situ dubbate adii. Itti deebita Habiba mirgi dubartootaa eegamuu qaba. Galatooma carraa nu kennuu keessanii fi namni hojii qabnaa dubbii qabnaa irra hojii qabnaa jedha dur Oromoo yoo mammaaku. Wanni martinuu amma ka diqqeessee fi ka diqqeeffamellee
wanni taraatu maan jirti. Isallee firri kadiirillee kenna yoo jenne akkuma kennatitti fudhataa turre. Kenna Harargeeti osoo jedhanuyyuu kenna ilma sabaati jennee fudhataa turre hundi kenna jechuudha. Amma namoonni hedduun beekanii waa'ee gandummaa kanallee jabaa akkasuma dhanqaaqu namni ani yoo namni waa jedhallee muutiitti kaafadhee nama waa jedhu yoo namni mootummaan kun waan jaba dalage jedhu afaan muutiitti kaafadhee nama sanii waa jedha. Jabaa waan hulaa gandummaa kana hin qabu maaliif nuti Oromoon waan dhabnellee walumaan dhabne waan qabnus walumaan qabaachuudhaaf deemaa jirra of duratti yoo rabbi gammachuutti achi nu baasellee jechuudha. Har'aan immoo walumaan dukkana kana keessa jirra ka Kadiirillee ka Jawaarillee ilma sabaati Kadiirillee akkasuma ilma sabaati wanni xiqqoon isii haraa mucaan kun harka itti ol fudhatee gadi ba'ee nama kana saba galaana guddaa kana xiqqoo jechaan miidhee fi maaliif fayyaa qabaa fayyaa hin qabuu jedhee harki caalu yoo dubbatu harki caalmoo fayyaa qabaa jedha. Amma akka mataa kiyyatti dhanuyyuu keessa kiyya rabbuma beekami Kadiir fayyaa qabaa jedha. Maaliif akka naan jette yoo naan jettan mucaan kun asiin dura kutaa 11 kutaa 10 lakkaa'ee kutaa 2 keessaa hambisee biraa deeme. Garuu anam fakkeenyaaf yoo mana arabaa kanatti fayyaa dhabe nama hunda isaa ciniina araballee ciniina yoo danda'e gaala arabaa kanallee ciniinuuf ta'a yoo fayyaa dhabe kan mataan kiyya nan dalagu. Kanaaf mucaan kun uummata kana tokkocha irratti fuulleffatee waa jechuun isaa tarii wal dhabbii yookaan Jawaarii wajjin qaban ta'uu danda'a. Tarii immoo akkanumaan gadi ba'ee immoo nama kana tuquu danda'a. Waan ka garasanii Kadiir fayyama qaba. Haa ta'u wanni tartee jirti wanni haasamee jira. Har'ammoo dhimma lubbuuttu harkaanu qaba. Biyyi keenya raafamaa jira. Raafamee immoo bakka itti bu'u hin beeknu. Yoo an haasofnu kana dhiifne ummata miidhamaa jiru kanaaf ummata daangirraa ari'amaa jiru kanaaf ummata gadi ba'ee qotachuu dadhabe ummata gadi ba'ee daldalachuu dadhabe kanaaf yoo Oromoon tokko taanee yoo ol kaanee waan tokko dubbanne hoo maaltu fala yoo jennee fala sallaalle bareedadha. Har'a immoo waa'ee Kadiir fi waa'ee Kadiir amma ummata arrabsee sun taree jira dhaabateeyyuu isallee Jawaar harkaa fuudhanillee maal jedhanii kalee galgala waan akkasiisan qaaqanii biyyuu tasgabbooftee jirti namnuuf tasgabbeesse durumaayyuu warri biyya san keessa jiru nutti cal'isuun nutti ilaaluun isaanii haa mucaan kun wasanaa boof nutti cal'isanii har'a immoo eegawanni tarte guutuu ka taree ka hafe kamaaf ol qabanii ka jigeen dhaqqaban jette Oromoon har'a immoo isaa Jawaar harkaa fuudhanii innu tasgabbaa'ee yookaan tasgabbaa'uu danda'a. Amma immoo waa'ee biyya keenyaa waa'ee uummata keenyaa kana yoo dubbanne hoo waa'ee gandummaa nurraa dhiisan Oromoon tokko walumatti jirra kalee abboonni kennallee gootonni kennallee